toora YouTube Sabaafan aadaa, afaan, eenyummaa, qabsoo jireenyaa, seenaa goototaa, jaalalaa fi bu'aa bahii jaalalaa isin bashannansiisaa, isin barsiisaa. Keessumaa keessattuu afaaniif aartii uummata Oromoo guddisu cimee kan hojjetudha. Toora YouTube Sabaafan afoolaaf ogbarruu Oromoo bifa ajaa'ibaan isiniif dhiyeessaa. Namoota afaan Oromoo baruu barbaadaniifis barnoota bifa adda ta'een ni kenna. YouTube kan subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessan qaqqabsiisaa. Maarree Sabaafan gaafa cabse hormi ija jaamsa. Kanaafuu afaaniif aadaa keenyaaf dursa haa kenninu. Toora YouTube Sabaafan isin bashannansiisaa, waa hedduu isin barsiisaa. Maarree qoosaa yookaan koomeedii, diraamaa gaggabaabaa, baacoo, walaloo, seenaa dhugaa ajaa'ibsiisuu addunyaa kana irratti ta'an isiniif dhiyeessa. Kanaafuu toora YouTube Sabaafan like, share, subscribe gochuun hiriyoota keessan qaqqabsiisaa.